Baay'ee nama gammachiisa. Uumaan waraanaa keenya gama hundaan qophii inni godhee gootummaansaa hamleensaa baay'ee ol ka'aadha. Diinni amma biyya keenya amma keenya hubachuu waan hin dandeenyeef salphaatti nu laaffisee waan qabsoo bara dheeraa aarsaa bara dheeraa itti kaffallee arganne kan salphumatti waan fudhachuu danda'utti fakkaate. Amma keenya isin beeku qophii biyya keenyaas hin beeku tuffiif qorannaa laafaa ta'e irraan kan ka'e yaalii godhee jira. Garuu Finfinnee teenyee isa hoogganaa turre haala jijjiiruu waan barbaanneef gara humna waraanaatti dhufnee jirra. Akkuma agartanii tabbii na duba jiru kuni amma kaleessaatti diinaan qabamee ture. Waraana cimaa kaleessa goonee qabannee jirra. Har'as cifraan qabannaa burqaan qabannaa. Diinni nu tuffatee gara biyya keenyatti galee kun amma awwaalamee dhumutti dubatti waan jennu qabu. Nuti aarsaa ta'uun kabaja abbootiin keenya aarsaa ta'anii biyya kana kabachiisanii turanii jiru. Amma immoo diinni dhiyoo fala akkuma waan salphaatti mo'atee waan barbaade godhutti fakkaate dhufe kana qaaneessine ijoolleen keenya sodaa malee qaanii malee biyyatti jiraatan uumuun nurraa eeggamu waan ta'eef akkaataa kanaan uumaa waraanaa agartan kana wajjin oolle haalli jiru baay'ee nama gammachiisa. Galgala kana sitti fufna bakka qulfii ta'anii adda ba'an hin qabanna. Gama kanaan adda kanaan fedhiin diinaa guutummaan guutuutiin fashalaa jechuudha. Uummanni keenya nu duuba jira, nu gargaaraa jira. Tokkummaan biyya kanaa eeggamee jira. Fedhiin keenya tokkummaa biyya kanaa eeguudha. Fedhiin keenya bilisummaa biyya kanaa eeguudha. Fedhiin keenya yaada diinaa cabsuu balleessuudha. Kana hundamuu hin goona. Kana hunda hin goona. Aarsaan kaffalamaa jirus kana fiduudhaaf anis guutummaan addatti galee mishigii galee kan inni hojjechaa jiru. Kana milkeessuudhaaf nu milkoofna. Milkaa'aa jirras. Abbootiin keenya kan hojjechaa turan seenaatu dhokatee abbootiin keenya mishigii galanii du'anii biyya kana bilisoomsanii sirnaaf biyya tursanii jiru. Ammas nuti gochaa kan jirru jechaaf miti waan bakka haalli mijateetti miti kana keessa ciisne mishigii keessa ciisne bilisummaa uummata keenyaa bilisummaa Itoophiyaa kabachiisuuf waan kaffalamu hunda kaffaluuf qophaa'aa ta'uu keenya agarsiisuudhaaf dhaloonni egaa barumsa waan argatu hin jiraate yaada. Barumsa caalaa kan hin barbaadu biyya bilisummaaf biyya boontuu taate ijoollee koo dabarsuudha. Inni kaan egaa jalatti kana futaa hagam irraa baratanii hagam kanarraa immoo muuxannoo fudhatanii gara fuulduraatti fufu kan jedhu ijoollee keenyaaf dhiisna. Hojiin keenya garuu akka abbootii keenya qabsoofni aarsaa taane biyya keenya ceesisuudha.